Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Misooma magaalaa Jimmaa Naqamteef kaaniif manni diigamuun akka itti fufu muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dubbate. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibbana magaalaa Jimmaa fi Aggaaroo daawwatee jira. Magaalaa Jimmaatti piroojeektiiwwan hojjetaman hedduu daawwachuus miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Uummanni Jimmaa yaada keenya hubatee mana isaa diigee bakka awwaalchaa diigee fedhaan hojii misoomaa hojjechiisee ergaa jedhu OBN irratti kenneera. Akka yaada Abiyyi irraa hubatamutti namoonni hedduun manaaf lafa isaanii irraa kaasaa tokko malee kan kaafaman fedhii isaaniitiini. Kun garuu dhugaa qabatamaa ta'uu akka hin dandeenye kan hubatamu wayita biqilaan duraa ciramee manni diigamee humnaan kaafamaa turetti uummanni Jimmaa hedduun bo'aa turuu Keelloo Miidiyaan gabaasuun isaanii yaadatama. Mana haadha hiyyeessaa humnaan diiganii fedha isheen ala jireenya haadha hiyyeessaa onsanii daandiitti kadhattuu godhanii baasanii as deebi'anii fedhaan ka'an jechuun namoota hedduun qeeqaniiru. Magaalattiin miidhaguun ishee dhugaadha, garuu magaala miidhagsuuf uummata miidhuun hin barbaachisu ture jedhu namoonni qeeqan. Magaalattii keessatti baay'inaan uummanni abbaan qabiyyee lafaa turan hedduun har'a gadadoo keessatti akka kufanii simamaa jira. Mana hin qabanii jireenya hin qabanii jedhu. Kun ammoo humnaan kan bulchiinsa magaalattiin raawwatame ta'uus gabaafameera. Misoomni magaalaa Jimmaa ammallee itti fufa akka jedhu yaada muummee ministeera Itoophiyaa ture. Misoomni magaalattii ammallee itti fufa. Kana booda uummanni Jimmaa mana caccabaa keessa jiraachuu hin qaban. Diizaayina haaraan uumamaa fi jira akka jedhu dubbii kanarraa dhaga'ama. Dhaamsi kun sichi ammallee magaalattii keessaa namoonni jiran kanneen mana sadarkaa isaa eeggatee ijaarrachuuf humna hin qabne miidhagina magaalaa jedhamee akka kaafaman tilmaamama. Kun ammas taanaan balaa guddaa hiyyeessatti aggaamame yoo ta'u bulchiinsi biyyattii ka dureeyyotaa qofa ta'uuf jira. Namni gadduunsaa hin hafu, garuu manni namaa akka diigamaa jiru Jimmaan ijaaruufii jedha Abiyyi Ahimad. Namni biyya isaa ijaaruuf mana dhiisii lubbuu isaa kennee dhiiga isaa buuseeti ergaa jedhus laateera. Kun qabsoo keessatti dhugaa ta'us uummata wal caalchisuudhaan yaadni kun wal madaalaa hin ta'u. Har'a harmoolii fi abbooliin humna hin qabne kan mana ijaarrachuu hin dandeenye manaa gadi ari'uun daandiitti baasaa biyya kee ijaaruuf jechuun qoosaa fakkaataa akka jedhan danuun dubbii kana qeeqaniiru. Haalli mana uummataa kaasaa malee diiguu magaalota kibba Itoophiyaa keessattis akka hojiirra oolaa jiru dubbateera. Akkasuma Naqamteettis reefuu eegalaa akka jiru himeera. Magaala Naqamteetti aanaa guutoo giddaa kanneen ganda gaarii keessa jiraatan uummanni dhibbootaan lakkaa'aman dirqamaan mana isaanii kaasanii daandiin akka ba'u taasifamaa jiraachuu Keelloon odeeffateera. Haalli dirqamaan mana uummataa diiganii misooma magaalaa babal'ifna jedhu kun kaasaa tokko malee raawwatamaa jira jedhu. Harka qalleeyyii jireenya harkaa gara afaanii jiraatan haalli kun yaaddoo hamaa keessatti dhidhimsuu isaa himameera. Odeessa itti aanuun Jawaar Mohaammed muummee ministeera Itoophiyaa ammaa maraatuu fi seexanatti fakkeessuun ibse. Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabbu jedhu biyya alaatti eebbisiisuu itti fufeera. Fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa gubbaa viidiyoo qoodeen Teeksaasitti eebba kitaabaa taasifate irratti uummataaf haasaa taasisuu isaa agarsiisa. Jawaar waltajjiiwwan qopheessaa jiru hunda irratti dhimma siyaasa Itoophiyaa dubbachuu irraa duuba jedhaan jiru. Akka kanaan dhimma sodaa nageenyaa isaa irraa kaasee dubbii dubbateen sodaa wayyaaneef jilbeenfannee qabsoon dhiifnee jedha. Maraataa biyyaaf uummata keenya qileetti fuudhee deemu kanaafis hanga fedhe dhidhiitataa, hanga fedhe ija babaasa yoo barbaade diroonii erga malee sodaannee dubbachuu irraan callifnuu jedha. Haasaa isaa irraa akka hubatamutti Abiyyi Ahimad maraataa biyya gaggeessaa jiru ta'uu isaati. Jawaar dubbii isaa kanaan Abiyyi Ahimad gara jalqabaa maqaa Itoophiyaan kakataa ture. Xiqqoo ture ammoo Oromummaa keessa dhokatee socho'aa ture. Amma sanis dhiisee maanguddoota OPDO waggootaaf ofirraa ari'etti deebi'e jechuun Jawaar ibse. Dhimmoota bara 2018 keessa ta'an kulkulfatee kan haasa'u Jawaar qondaalonni OPDO yakka isaan uummata keenya irraan ga'aa turan hin dagannuu jedha. Ammas taanaan namni kun hin ta'u osoo jennu kabara 2018 seexanatti aangoo kenne warruma OPDO ta'uu ibse. As keessatti Jawaar Mohaammed Abiyyi Ahimad seexanatti fakkeessuun dubbate. Seexana jechuun hojiin isaa diiguudha, kan ijaarame mancaasuudha, jeequmsa babal'isuudha. Jawaaris akkasumaan yoo ibsu Oromiyaa fi Itoophiyaa diiguu dura Abiyyi OPDO diigee jedha. Dhibbanaa suurri qondaalota OPDO osoo Shimallis Abdiisaa waliin jiranii mul'atu, akkasumas Abiyyi Ahimad waliin osoo suuraa ta'anii ka'anii kan argamu miidiyaa hawaasaan qoodameera. Qondaalonni akka Muktaar Kadir, Abbaa Duulaa Gammadaa kanneen hawaasa Oromoo biratti gaaga'ama namoomaa hamaan himatamanidha. Bara 2018 yeroo warraaqsi uummata Oromoo ho'ee banbanaa turetti gareen kun yakkaan himatamu jedhamee eegamaa ture. Yakkoota waggaa 30 dura dalagamaa turan adda durummaan keessatti maqaa kadhaaman waliin Shimallis mul'achuun bulchiinsi ammaaf kabara wayyaanee jedhamu
maqaan garaagara malee tokko ta'uu nama tilmaamsisa. Haasaa Jawaar Ameerikaa Dallaas Teeksaasitti taasise kanarratti akka dhaga'ametti caasaan mootummaa amma duratti maanguddoota viidiyoo kana gateeraa jedha. Abiyyi duratti galagaleeyyuu ni ilaalu. Booji'amtoota jedhaan ka jedhu Jawaar amma ammoo barbaade walitti qabaa akka jirutti ibse. Odeessa keenya birootiin Finfinneetti ragaan barnootaa hojjettoota mootummaa 90,000 ol akka sakatta'amu himame. Biiroon Paabliik Sarvisii misooma qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ragaa barnootaa hojjettoota waajjiraalee mootummaa 90,000 qulqulleeffachuuf qophaa'u ifoomseera. Biirichatti itti gaafatamaan damee hooggansa qabeenya namaa obbo Malaakuu Taammiruu akka ibsanitti ragaan barnootaa hojjettoota 90,000 olii qulqulleessuun ragaa sobaa adda baasuuf karoorfachuu himaniiru. Hojii kanas yeroo gabaabaa keessatti akka eegalu obbo Malaakuun dubbateera. Biirichi Daayiriktarrii Hordoffii Deeggarsa Humna Namaa fi Odiitii obbo Malaakuu Tamasgeen gama isaaniin gochaan kun kenniinsa tajaajila magaalattii fooyyessuu keessatti ga'ee akka qabu himuu isaanii Koomishiniin Farra Malaammaltummaa ibseera. Odeessa itti aanuun faannoon garee Iskindir Naggaan mootummaa Itoophiyaa waliin marii nagaa taasisuuf qophii akka qabu himame. Gareen faannoo Iskindir Naggaan gaggeeffamu mootummaa waliin mari'achuuf qophaa'e ta'uu hime. Marii kanas Ameerikaa yookiin Awurooppaatti akka taasifamu haalduree lafa kaawwachuu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Faannoo waliin marii nagaa bakka taajjabdoonni addunyaa jiranitti adeemsifamaa jedhamee yaadame kun dhiyeenya haalaan irraa dubbatamaa jira. Gabaasa Masarat miidiyaan irraa akka hubatametti maddeen miidiyaalee gurguddoo wabeeffachuun gareen faannoo kun haalduree araaraaf lafa kaawwate keessaa Ameerikaa fi Awurooppaatti adeemsisuu kan jedhu isa jalqabaati. Faannoon mootummaa Itoophiyaan ijaaramuun jalqaba akka hundaa'een TP'n meeshaa waraanaa hidhachiifame. Lolli naannoo Tigraay wayii ta'uttis mootummaa federaalaa waliin TPLF waraanaa tureera. Nagaan goolabamuu waraana kaaba Itoophiyaa booda faannoo fi mootummaan akka wal dhabanitti haasa'ameera. Faannoo Oromiyaa dabalatee bakka barbaadanitti bobbaasuu akka danda'an muummeen ministeeraa Itoophiyaa dubbataa turaniiru. Loltoonni faannoo Oromiyaa keessatti manneen uummataa gubuu, haala suukanneessaan ajjeesuu fi saamichaan himatamu. Gareen faannoo wal qoqqoodaniiru kan jedhamu oduun miidiyaa haalaan tamsaafama. Amma mariif kan yaada dhiyeessaa jiru garee faannoo Iskindir Naggaa ta'uu miidiyaaleen ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun manni murtii Aksum Daayirikteerota manneen barnootaa magaalattii ajaja mana murtii didan hidhamanii akka dhiyaatan ajaje. Manni murtii aanaa Aksum Daayirikteerota manneen barnootaa magaalattii 4 barattoota Musliimaa irratti dhorkaa uffannaa hijaabaa dabarsuun himataman akkaataa ajaja mana murtiitti dhaddacha hin dhiyaanne jechuun hidhamanii akka dhiyaatan ajaja dabarse. Manni murtichaa dhaddacha Amajjii 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ooleen dhorkaa hijaabaa manneen barnootaa dabarsan ugguramee akka turuu fi manneen barnootaa kunneen mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii akka laatan ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee biiroo barnoota magaalaa Aksum ala himatamtoota 2ffaa hanga 5ffaa irra kan jiran manneen barnootaa 4 ajaja mana murtichaa kabajuu diduun guyyaa beellamaatti dhaddacha akka hin dhiyaanne manni murtichaa ibse. Kun ammoo gochaa walabummaa, dhaabbattummaa fi hojimaataa mana murtichaa cabsuu waan ta'eef poolisiin magaalaa Aksum Daayirikteerota manneen barnootaa 4 hidhee guraandhala 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa mana murtiitti akka dhiyeessu xalayaan ajajni darbeera. Barattoonni Musliimaa 160 sababa uffannaa isaaniin barnoota ala ta'an uggura hijaabaa kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsa jedhanii mormaa turaniiru. Barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaaba akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofee qormaata biyyoolessaatiif guyyaan galmee onlaayinii isa dhumaa Amajjii 2 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa jalaa darbuu himaniiru. Barattuun maqaan ishee akka hin eeramne gaafatte tokko amantiin keenya waan dhowwuuf qormaata biyyaalessaaf galmaa'uuf hijaaba keenya baasuu hin dandeenye. Seera amantii keenya cabsuu mannaa barnoota keenya dhiisuu filannaa jechuun madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himte. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay ibsa tibbana laateen uggura kana irratti adeemsa seeraa eegaluu isaa ibsuun biiroon barnootaa Tigraay ibsa kennuu bira darbee tarkaanfii bu'a qabeessa ta'e fudhachuu dhabuu isaa qeeqeera. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Dillaatti barattoonni dubartootaa Musliimaa 44 ta'an sababa uffannaa amantii isaanii ta'e hijaabaa uffataniin mooraa yuunivarsiitichaa akka hin seenne dhorkamuun gariin isaanii guyyootaaf masjiida keessa bulaa akka jiran gabaafamaa tureera. Oduu keenya dhumaatiin Tiraamp abbootii alangaa isa qorataa turan hojiirraa ari'uu gabaafame. Pirezidaantii Tiraamp abbootii alangaa qorannoo yakkaa 2 isarratti gaggeessaa turan hojiirraa ari'uu BBC gabaase. Abbaan alangaa waliigalaa US yeroodhaaf muudaman James McHenry erga qorannoo gahaa gaggeessanii jarri kun dhimmoota pirezidaanticha irratti hojjechuu barbaadu
hojiitti hiikuuf amanamoo miti jechuun akka ari'aman murteesse. Abbootiin seeraa kunneen yeroo Tiraamp himatame qorannoo irratti gaggeessuuf qooda olaanaa qabu. Bu'aa filannoo bara 2020 garagalchuuf yaaluu fi sanadoota icciitii haalatti qabaa ture irratti himannaan yakkaa irratti banamee ture. Wiixata kadheen gaddaa murteen kun darbee tarkaanfichi satattamaan hojiirra oolaa jedhame. Gorsaa abukaatoo waliigalaa US ka ture James Smith garee qorannoo kanaa Tiraamp irratti hundeessee ture. Garuu Tiraamp filannoo mo'annaan qorannichi dhaabbate. Pirezidaantiin aangoo irra jiru irratti qorannoon akkanaa hin gaggeeffamu. Tiraamp akkumaan aangoo qabadheen sekendii 2 keessatti si ari'aa jedhaanii akka ture miidiyaaleen gabaasaniiru. Inni garuu Tiraamp osoo sirna kakuu hin raawwatin hojii gadhiisuu isaa ibseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.